ati la anatu sin laphee koo keessa kaa'ee jira malee agayyoona ati laphee koo keessa ani laphee kee keessa hin jiru akka laphee kee keessaa xaragamee bahe immoo gaafa dheengadda dhufe sana mirkaneeffadhe jette. Fayyani nufte welcome harka walitti rukunne miilla walitti rukunne eegde dadhabnaan Sayidoon na jalaa qabus dhiisus dantaa dhattee uftee jirti. Kunoo gaa manichi akkam bareedaa maal bareedaa lima mana kana keessatti guyyaa tokko dhaqee buna dhuguun koo hin oolu jettee achi booda moo itti seetanii Sayid kanaan dura maayidhe seetanii nama mucaa dhiiraa naadihee fi waan barbaadeen godha jedhee ture. Kanaafuu mucaasii dhiiraa mucichi kan saatidha kan Sayididha baadiyyaa kaa'aniitudha jettee jalqabde. Inna mucaan sun kanuma saatidha sobaniitu baadiyyaa deemee qinibbirii isaaniiti nan buttee imaanii jedhaa ture malee mucichi kanuma saatii hundaa'umanii warqiyyuu hin bitaaf se'aan eegaa ture. Innaa hawwiidhaan immoo maayettee hawwii isaanii durattuu wal beekuu siin garuu qumaara sirratti haasa'anii diraamaa sirratti hojjetanii jarri durattiyyuu wal beekuu. Kanaafuu attis manicha dhaqiseeniiti jetteen. Sumayya kun ofii mashii malsii ofii kenna artikaa raamadaana keessa diraamaa umtinii nama miskiina waan qabne fakkaadhee kanan hojjedhe suni jettee mataa qabattee ija qabattee deebii baay'ee naa deebisa se'een eegaa ture dhugaa dubbachuudhaaf garuu humaayyuu deebii naa hin deebisne jettee ofii mashii deebii ofii deebisaa jirti. Nama itti seetanii balleeffannoo ishee gaafate gaa Sayidaanuma beekatti jira sila Sayidii baay'ee garmalee tokko yeroo aaruu deebii namaa deebisu baay'ee aareerachuudha. Ishi nama kana aartee coggaarraan kee waan gubatu wayinatti hin fakkaanne anaanii malee too noormaalii ta'eeti deebii naa deebisa ture baay'ee aaree coggaarraansa hirir waan jedheefi deebii naa deebisuu didee. Mabraaraa sabboran sinii hiika. Na viidiyoo sanaan akka kanatti hojjedhe ati akkatti guggubattee aaruu keetiif iyyuu ani gammadeen jira. Bakka baay'ee tokko si aarsuu kootiif akkatti baay'een gammadee. Innaa kaameeraan faa jiraatee nu ta'uutti bareeda ta'e akka waraabamaa jiru faa yookaas immoo akka ana ta'e baree mucaanis akka mucaasaa ta'e baree birrii baay'ee lakkaa'ee nuu kenna ture. Bakka kanaafuu hojii koo hojjedhee irratti Sumayya. Na dubartoota sana keessaa isheen Imaan jedhamtu suni Umaan jettu xuruudha amma tokko jechuun biyya ormaa argitee bartee dhufteetti waan ta'eef hamma ta'ellee yoo hamtuu taatellee Umaan jettu namarratti garaa hin jabaattu. Ishee argeera har'a masaggante. Imaanii otuma na beekteeyyuu akkanumattuu waan naa kennitu natti fakkaate. Sababni isaa baay'ee rakkina argiteetti waan ta'eef yeroodhaan rakkadhu immoo rakkina koo biratti hin darbitu naa kenniti se'a. Imaan maqaan ishee eenyudha? Hawwiin garuu madaamii ishee dhugumaa fakkaatteetti jette. Innaa waa'ee mana isaanii fa'aa odeessiti. Manni Sayidoon dur baay'ee gobaziidha. Qulqullinallee baay'ee qaba. Amma garuu hin nufe natti fakkaatan nuffeetudha. Qeeyyuu hin qulqulleessan isaanii. Hawwiin isheen jedhamtu akkuma madaamii of gootee of diddibdeetti of laqallaqxee diddibattee jirti jette isheen sun garuu Imaan akkasumatti bakka noormaalii madamaayyuu zirikrikee jetteeni garuu noormaalii hin jenne. Innaa Sayidoon garuu mucaasaa akkamumatti bakka fooliidhaan jette. Fooliidhumaan illee akkamitti hin barree. Innaa Sayidii
akkamitti foolii kooyyuu irraanfatte ati foolii yeroo jedhamu waan ani dibadhuufa bakka waggaa meeqa wajjin jiraanne gosa ani dibadhu shittoo ani maal jecha akkan deemu dur hin beekta anatoo ta'e Saayidoo waan foolii akkamii akka waan akkamii akka dibatu shittoo akkamii akka dibatu foolii akkamii akka urgaa'u sirriittan beekaa jette. Shittoo masaatu namni biraa dibate kun kan Saayidee addan baasaa. Ati garuu na irraanfattee taane asitu laphee koo keessa jira malee ani laphee kee keessa akkam ba'een gadda mirganeeffadee jedhee namticha riikardii of godhu tokko beektu jedhee of faggeeffata. Sabayyaan laphee Saayidoo kee akka xaragamte mirkaneeffadheera jettee. Ay Sumayya mucaan illee badaan rafnee itti sagalee yeroon baadhu sana raftee hin jirtu hundi dubbatti maama jetti turte. Akkamatti sagalee ishii baruu dideette. Kanaafiyyuu Jamiilaa iyyuu toon fuudhee dhaqeera ta'e inni hin beeku garuu isheen isa beekti baaba jetteetti fiigdi yeroo sana waan hin taane dubbate jecha hin taane faa dubbateetu mucaa koo laphee cabsaa. Baganiyyuu hin geessin jette. Ilil laphee cabsa. Lapheen keellee hirrifanne yeroo birrii sana nutti hiixattu jette diw jedheellee lapheen keellee silaa nama kana nan beekaa laata jetteetu duubatti deebita turte ati garuu xaragdee of kiyaanu baastetta waan ta'eef nu yaadachuu diddee. Kanaaf lapheen kee humaas humti keeyyuu waan hundu keeyyuu imaan si qayyarteetti jette. Imaanii tootaalii si jijjiirtee jirti jette dhugaa baate jechuudha. Nagara maqaan ishii eenyudha? Imaanii fi hawwii yeroo qormaata kana qoramanii silaa walii galaniiru isaan jette hawwiin garuu hin beektu jette na hawwiin sirriidhuma ishiiti maaltu ishee dadhabsiise kanaan dura abbaa manaa fi haadha manaa lafaa ka'anii horanii yeroo guddatanii qabeenya godhatanii inni kan biraa yaadaa ishee of eegdu ishee ganaa ishee humni ishee ganaa ishee bifti ishee ganaa. Ati faana dadhabdee maal jettee bifa kee buustee ijoollee hortennaati mana keetti xinnoo ishee baqa hojiidhaanis da'umsaanis mushash jettu kan biraa dhaqee laaf godhee fide qabeenya kee irratti. Kanaafuu maaltu isa faana cittoo si hooksisiisee dhaqisa birrii qabuttee rumii sadadhabee walitti qabe keessa dhaqii taa'ii baqa mircaan sirriidhuma itti hawwiidhaan nan deeggaraanii jette. Isheen ofirraa kaatee akkas jecha harti Saayidoo faan waggaa 10 laffaatee kaatee ofiuma ishiiti garuu isheen akka ofiuma ishii deemte garuu sarraa kaatee nama gorsaarti malee. Naani waan barbaade yoo ta'e iyyuu imaaniin hin deeggaru jette. Namni maallaan jedha jettee yookaas takkaan itti seene jettee akkas jechuu dandeessi. Garuu ani hawwiidha kana ni deeggaru jette. Maaltu ishee dhamaasnaan ganaa hojiin hin tuffatamu garuu maaltu ishee dhamaase? Birrii isa hojjetee qabu faana jiraachuudha. Isheen mandararra deemtee uffata miiccitee kan manatti galtu si faanas wal haammattee ciisuufidhaayyuu jette. Suma faana wal haammattee ciisuuf aarsaa amma kanaa kaffaltiyyuu mandararra deemtee uffata namaa miiccaa kan dhuftu. Isa immoo erga hojii akkasii hojjette ati isheen barbaachistu kaayyuu. Erga ati hin jiraachisne hin barbaachistu jechuudha kaayyuu jette. Na yeroo baay'ee immoo namni biyya namaa keessa ture hojiin tuffatu jette. Maatii qaba waan hundumaa qaba hojii waan hin tuffannee fi waanuma argame hojjetee jiraata. Imaan amala akkasii kana qabdi.